الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، بليوان كبجمو دعوتو تكينيا بكجرتن هندمتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إقامة درين قبني قران سنجيني جتشو داف أسجرو الرانتنا ما تدري الصدق دقاجة الراجي يا رب فيدي كوجنين إلال دقاجة جودا كرجلتي تعريفه أكما كان بيكسسو إساء إبس معنا إساتي في ومنزلته صدركا إساء إدو إنكابو إسلام ما كيست وحقيقته معلوم ما دقا وثمراته أمس بواد ugaan qabuu fi wacalaamaatuhu mallattoo isaa jechaadha. mallattoo warra dhugaa ibsuu ta'a. kanaan hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. as-sidqu ayyuha al-ikhwa, dhugaadha jechuuni. dhugaa jechuun huwa mutaabaqatu al-khabari, wanni odeessan wanni jedhan tokko waan irraa himaniin tokko ta'u, akkasuma wanni haasa'an waan qoma namaa keessa jiruun tokko ta'uu jechuudha jedha. dhugaa jechuun tokkoffaa wanni haasa'an waan qoma namaa keessa jiruun tokko ta'uudha. akkasuma wanni haasa'amu waan qabatamaan lafa jiruun tokko ta'uudha. kanatu dhugaadha jedhama. dhugaan ibsi isaa kana. yoo kana keessaa tokko hir'ate dhugaa ta'uurraa ba'eera jechaadha. haasaan sun yookaan hojiin sun hojii sobaa, haasaan sun haasaa sobaa ta'eera. akkana jechuudha. fakkeenyaaf munaafiqoonni yeroo dhufanii ergamaa rabbiitiin ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah yoo jedhan, haasaan sun zaahiratti ilaalchatti dhugaadha. maaliif? ati ergamaa rabbii ta'uu kee ragaa baanaa, ati ergamaa rabbii ta'uu kan kee ragaa baanaa jechuudha kan isaan haasaan. haa ta'u malee immoo sobaa jedhee rabbiin olaane. maaliif soba ta'e? wanni isaan arrabaan jedhaniif wanni laphee isaanii keessa jiru garagara waan ta'eedhaaf. qaala allahu ta'aalaa إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. منافقون يرون فن يا نبي ربي أتي إرجما ربي تأو رجابان، أتي إرجما ربي تأوك رجابانا جدا. والله يعلم إنك لرسوله، أتي إرجما ربي تأو ربي نبيك، أتي إرجم مربيت سلايس هاتو ملء. والله يعلم إن المنافق والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ربي الرجاني بقى منافقون كجبو تأو جتشا كان كيست نكجبني مالتو كجبته أشهد أن محمد رسول الله جتشون منافقوتا كجبة دبين ندوغاد. لكن منافقون جتشون كجبة مالف وان الرب إساني كيس جروف واللب إساني كيس جروتو غرغرتي. لب إساني كيس جرو يو كان كجب سيسو تجرا يو كان شكي تجرا ولما كيسا تقنول. كناف دوغان جتشا في وان لب كيس جرو تقو تول. أكما كان jechaa fi qabatamaan wanni lafa jiru tokko ta'uudha. ibsi isaa kana. inni lammaffaani manzilatuhu, sadarkaa dhugaa jechuudha. iddoo dhugaan qabu islaamummaa keessatti, dhugaan islaamummaa keessatti iddoo guddaa qaba. inumaayyuu diinii ambiyoonni ittiin ergaman hunduma keessattuu dhugaan iddoo guddaa qaba. dhugaadhaan ergaman, dhugaadhaan quraanni buufame, dhugaadhaan ambiyoonni ergame, dhugaaf ergame, dhugaatti waamuuf ergame ambiyoonni rabbii hundumti isaanii jechaadha. maaliif? dhugaan bu'uura iimaanaati. iimaanni inni qeebalamu bu'uurri isaa yoo dhugaa irraa ka'eedha. akkasuma dhugaadhaan warri iimaanaatiif warri nifaaqaa gargar ba'a. warri iimaanaa hojiitti tokko ta'uu danda'u. warri iimaanaas warri dhugaa, warri nifaaqaas hojiin jaraa tokko ta'uu danda'a. wal fakkaataa hojjetuu danda'u. wal fakkaataa salaata keessatti, sooma keessatti, jihaada keessatti waan wal fakkaataa hojjetuu danda'u. laakiin maaliin gargar ba'a? warri dhugaatiif warri nifaaqaa dhugaadhaaf soba ta'uudhaan gargar ba'a. ahlul nifaaqii fi ahlul iimaan dhugaadhaan adda ba'a. wasukkaanul jinaani min ahli niiraan
warri jannata qubatuuf warri ibidda kan inni ittiin adda ba'u dhugaadhaan warri ibidda qubatuuf warri jannata qubatu hojiin qofaan osoo hin taane dhugaadhaan soba ta'uuf dhugaa ta'uudhaan gargar ba'a wahwa ruuxul a'maal dhugaa jechuun obboleeyyan keenya ruuxii hojiiti hojiin namaa yoo dhugaan jiraate ruuxii qabdi jedhama yoo dhugaan keessa hin jiraanne akka qaama ruuxii hin qabneeti wa asaasu binaa iddiin bu'uura ijaarsa diiniiti dhugaan bu'uura ijaarsa diiniiti ijaarsi diinal islaam bu'uurri isaa kan inni irratti ijaarame dhugaadha sadarkaan dhugaa kan warra dhugaa sadarkaa eenyuutiin siddiiqota kan jedhaman sadarkaa ambiyootaatiin kan walitti aanan darajaan siddiiqotaatiif darajaan nabiyyoota walitti aanaa jechaadha وعليه يترتب الأجر والثواب يوم القيامة dhugaarratti kan walitti kan bindaan guyyaa qiyaamaa galanni guyyaa qiyaamaa hojii qofarratti osoo hin ta'in dhugaarratti jechaadha kan inni galanni guyyaa qiyaamaa godhamuudha ta'u rabbiin biratti قال الله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم كان جرى رب العالمين القرآن كيست هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم كوني قيان هرّا قيا ورّد أغان ساني فيد ورّد أغان جرى فيد قيان الراجل ربين يوم القيامة ججال ورّد أغاتف ربين قبيس جنة جل إسي لقين وياتو لقين أفر جل فوق إسيتف جل أتاكلتي إسي كياتو كان ربين إساني في قبيس bindaa isaanii rabbi isaanii irraa jaalate jarris waan argatan galata isaanii rabbi irraa jaalatanii kun milkii guddaadha jechaadha kun egaa dhugaa irratti kan galatni galfamu guyyaa qiyaamaa jechuudha jedha karaa biraatiin dhugaan bu'uura da'awaa nabiyyi rabbiiti alayhi salaatu wassalaam nabiyyi rabbii alayhi salaatu wassalaam da'awaa isaanii isa jalqabaa da'awaan ahdin da'awaa lamatti qoodama al-ahdu al-makki wal-ahdu al-madani دعوة إرجما ربي عليه الصلاة والسلام قاف مكة جيران قدني في دعوة إساني قاف مدينة جيران قدن أكنت قدام قاف مكة جيران كيستي أوغان توحيدة قاف ومن سنة أوغان كيس جرا جتشون حديث هرقلا بيكما كيست مالجد حديث هرقلا كان قاف أبو سفيان في أكوسما نقادوتا عربوتا قربيا شامي لكن إساني والقنمة هرقلا موتي روميتي أشتي شامي كيستي إساني والقنمة مين قادو تعربا أسكيس جروا ما في داجلين واني ناسون انقبا فداني في نانو نما صدوماتان جرا كيسا إني دربوان إساني أبو سفيان نس نقداف لكي أبو سفيان مال جدين هرقلا مين بيجين إرقامي عربا كيسا بأسوني مال فاتواما فماذا يأمركم به مال التيسن أججا قال يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا رب قف أكجبر أججا أكرب تواتكل وائلهم سنن أججا ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف أقاتن أججا أججا إساكي ستي أقاتن أججا تكفموتن أججا أكما كان فروم ففوتن أججا egaa da'awaan ambiyoota bu'uurrisiin dhugaadha jechuu kan nu agarsiisuudha dhugaa irraa jalqaba kan jechuu nu agarsiisuudha jechaadha kanaaf ummatal islaam as-sidqu huwa al-mubayyin as-sidqu huwa aslu al-birri wal-kadhibu aslu al-fujur dhugaan hundee ibaadaati ibaadaan hundi kan inni irraa maddu kan inni irraa burqu dhugaa irraa burqa أكما كان وني معصياته وني جلنته مو كان الرا بركو كجب الرا بركة حديث الصحيحين كيست عبد الله بن مسعود الرأوديف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق ارجم ربي جل عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق كبدا دوغا كبدا وجي كيستس جتش كيستس نيا كيستس مرنو كيستس دوغا كبدا دوغا الرجراد فإن الصدق يهدي إلى البر dhugaan gara ibaadaa nama qajeelcha
kallatti ibaadaarra nama kaa dhugaan namni dhugaa qabate dhugaarra maaltu dhalata ibaadaatu dhalata kulli dhugaa hojjettuun dhugaa asoftuun dhugaa niyyattuun dhugaa murteeffattuun ibaadaan silaafa ibaadaa arkifti xaa'a arkifti jechaan wa innal birra yahdi ila aljanna xaa'aan ibaadaan kan jechaas ta'e kan hojiis ta'e kan qabeenyaas ta'e gosti ibaadaa hundumtisaatu gara jannataa qajeelcha وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا نمني توكو osoma dhugaa dubbatu osoma dhugaa irratti of eegu osoma dhugaa filatu rabbiin biratti siddiiqa jedhamee waamama ol deema darajaan dhugaa kun gaafa ol deeme awwala maal irraa ka saadiq dhugaa abbaa dhugaa jechaadha itti aansee saduuq nama akkaan dhugaa dubbatu dhugaa hojjetu jechuudha itti aansee inni dhuma siddiiq jechaadha namni tokko osoma dhugaa hojjetu osoma dhugaa filatu hanga rabbiin biratti siddiiqa jedhamutti itti fufaa jedha rasuuli alayhi salaatu wasalaam wa iyyaakum wal kadhiba lubbuu keessan fageessaa of dhorgaa of ittisaa of seeraa kijibarra fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur kijibni gara jallinaatti qajeelcha karaa daandii jallinaa irra nama kaa'a kijibni wa innal fujura yahdi ila an-nar jallinni gara ibiddaa qajeelcha meelaala karaan inni dhufu jallinni eessa geessa gara ibiddaa geessa kijibni gara jallinaa geessa jechaadha kijibaan namni hojiin isaa kijibaa jechi isaa kijibaa yaadni isaa kijibaa adeemsi kun eessa isa geessa gara jallinaa isa geessa jallinni gara ibiddaa isa geessa وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا نمني توكو utuma kijibu hasaadhaanis hin kijiba hojiidhaanis hin kijiba yaadaanis hin kijiba utuma kijibu rabbiin biratti maal jedhamee waamama kadhaab akkaan kijibaa jedhamee waamamaa jechaadha hanga akkaan kijibaa jedhamee waamamutti isa adeemsisaa jechaadha kanaaf darajaan dhugaa iddoo guddaa qabdi islaamummaa keessatti karaa biraatiin dhugaa fi kijibni isa mu'minaa fi munaafiqa gargar baasuudha mu'minaa fi munaafiqa kan gargar baasuu keessa tokko dhugaaf kijibaa jechuudha akkuma kana rawa shaykhaan عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث الشيخين أديسن كيستي ارقم ربي را أديف فميجد أبو هريرة ربي سر رجالته جدان ارقم ربي آية المنافق ثلاث ملتهم منافقة صدي توكو كيسا إذا حدث كذب الدوج القبات إذا حدث كذب وقاسوا نكجب حاسا إسا كيستي حاسا صبا دبي قبتا من قمن وانا كنا حاسا ملتهم لما فان وإذا وعد أخلف وقبلما بلما الرانيفا وان بلما توكو زمن ساهاتو وقتي ساهاتو وان وريق ويهاتو الرافة هنقوتو جتشورا ملتو منافقا هرسو بلمات بيكم ملتو نتيانو وإذا أتمنى خان وقا أمانامي نغانا أماناما يوتي نمني كبين الرتي يويسا أماناتي نمني حاسار الرتي يويسا أماناتي أكاسما أهل الرتي علمو الرتي وان نمني الرتي نما أماناتو توكو الرتي يو أماناتامي نغانا abadan bakka yaadametti in argamu bakka si'atametti in argatamu jechaan kanaaf egaa idin ammas namni dhugaa dubbatu tanzilu alayhi almalaika malaikotatu irratti bubu'an malaikotatu ashaaba saati waa illan saati inni kijibummo namni kijibaan tanzilu alayhi shayatin hadith ayat suratu ash-shu'ara keessatti rabbi maal jedha hal unabbi'ukum ala man tanazzalu ash-shayatin تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون هل أنبئكم على من تنزل الشياطين وروت شيطاني الرتب بؤن صاحب قدأة إساني في الشتيكنن إساني ولد والكنمتيك أبن جرنا كان سنيئمو تنزلوا على كل أفاك أثيم نما أكان كجب أكان معصياء أكان يكا أجتا إساتا الرتي شيطان ببؤا نموني شيطان الرتب ورا أكان كجب ورا أكان دلي وجتني ججار جرسنا الرتي بؤا شيطاني يلقون السمع وانتر أقان قريسا قيسسا
odeeffannoo qaban foormishiina isaan bira jiran shayxaanni kijibtootaa fi dilaa'ota kanaa fi odeeffannoo kennaniifi jechaadha. Wa aktharuhum kaadhibuun, irra hedduu shayxaanni hojii isaanii keessatti kijiboodha. Irra guddaa shayxaanni hojii isaanii keessatti kijiboodha jechaadha. Kanaaf egaa kijibni dhugaan darajaan isaa kan sana gabu fakkaata. Akkasuma ammas boqonnaa boodaan yeroo xiqqoo isii turree walitti deebinaa insha Allah ta'ala, hin fagaatinaa isiniin jenna. Abdullah ibn Abbas irraa Rabbiin irraa haa jaalatu, ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam kana jedhe, fakkeenyi nama waan takka kannatee waan kannate san deebisee fudhate akka saree haqqistee haqqisaasii san deebistee arraabdeeti. Sunan Ibn Maajah kitaaba sadaqaa yookiin waa kannachuu hadiisa lakkoofsa 2390 takka. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Egaa ammas walitti deebineerra akkuma wajjiniin turretti waa'ee dhugaati mata dureen qabnee turre, dhugaa hiika isaatis iddoo inni islaamummaa keessatti qabus waliin ilaallee turre. Amma shari'aan ammam dhugaa irratti akka kaase wajjiniin ilaallaa jechaadha kan itti aanu kana keessatti. وقد حثت الشريعة على التحلي بهذا الخلق العظيم. شريعان حال قدا حال ألفاتا كبجما كان أكا حال قد أنو أكا عادا قد أنو هدو إرتنو كاز. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا مؤمن توتا يا ور ربي أمن ربي أمنتن ويا بودا أمنتن اتقوا الله الله سدادا وكونوا مع الصادقين ورد أغاتي ولينتا dhugaa dubbatuudhaan ala dhugaa hojjetuudhaan ala warra dhugaa waliin ta'a. Akkana nu ajaja rabbiin keenya, warra dhugaa wajjiniin akka taatanu. Akkasuma rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam idmanuu lii sittan min anfusikum adman lakumul janna. Waa ja'a ufnaa qaba nafsii keessanirra, waa ja'a wabii naa ta'a, an jannata wabii isinii ta'a. Akkana nu jira rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Inni tokkoffaan maalin? إذا حدثتم أصدقوا إذا حدثتم. وقاسفتن أقاد بدا تقفى كان نسن وبنا تاتن كان الإنسان جنة وبيسني تو. وقاسفتن أقاد بدا وأوفوا إذا وعدتم. وقبل لم تد بلما قوتا قوتاتي أرقما بلما. وأدوا إذا أتمنتم قوتا أمس وقامنمتن قلشا وان إرتي أمنمتن سنة أباد أنقاتي أرقما. أمانة إرتي أمانمتن بكان قاتي أرقما. واحفظوا فروجكم قام كيسن سالا تكفدا والرب سنرتي حرم سرا تكفدا. وغضوا أبصاركم إجا كيسن قديك أبدا. وكفوا أيديكم أمس أركا كيسن نمراك أبدا. حديث صحيح حديث صحيح جتشاد كن أكا شريعان إدو قدا وقاد أفكنتي نو أقرسيسا جتشاد أو بليان كينيا. أكاسوما رقم ربي عليه الصلاة والسلام حديث براكي ست 4 إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. حال أفر قبل تانان وأفر سكيست ولتك أبمتت تانان قبين الدنيا كنرى صدرك الدنيا كنرى مال اللي يود أبدي هما دنتان قباتين يو مال اللي أبد الدنيا ما نملك أبو يود أبد وانتوتا الدنيا ترراتو كنرى هنقو نملك أبو يود أبدي هما دنتان قدين وأفر حال أفر قباتي جنان. صدق الحديث حسا كيست الأقادبتو. وحفظ الأمانة أمانة إيقو وان إرت ربسي أمانس وان إرت نمنسي أمانة لمانو أمانة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أكم ربي جد ور أمانة في عهدي إيقان مؤمن تولي. وحسن الخلق حالة لون حالة قاريك أباتون. إتان سودان وعفة مطعم نياتا كانكي إيقاتو نياتا كانكي قل كلو قفا كان نياتو تودا نياتا قل كلو كان مكا حراما قمني مكا معصيتين قمني كان أكنا نياتو دام. وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس ذو القلب المخموم. جعلانا ما تججون ذو القلب المخموم أبا قلبي قل كلو تجدن. واللسان الصادق أبا الربط أغاتي جدا جعلنا ما يجون. قيل ما القلب المخموم يا رسول الله.
قلب المخموم جتشو مال يا إرقم ربي قال هو النقي التقي جناني إسا قلقلوت إسا ربي صداتو الذي لا إثم فيه كي يكتك إسا كيسا نجر ولا بغيا كان إسا كيسا ظلم نجر ولا حسد كان إسا كيسا وعيون نجر قلبي قلقلو جتشون قلب المخموم قلبي إسا أكا كناتي جرم كنافي شريعان dhugaarra itti kaasuun isaa akkaan mul'ata ayatootaaf hadiisota kana keessaa. Egaa itti aansuun haqiiqatu sidqii maalummaa dhugaa. Dhugaa jechuun maali inni? Dhugaa arraba qofaati moo dhugaan namni hedduun beeku afaan keessatti haasaa keessatti dhugaa dubbatudha. Haa ta'u malee dhugaan kanarra bal'aa ta'ee argamuu danda'a. Dhugaa jechuun haasaa keessatti dhugaa dubbaturra ma'anaan isaa bal'aadha. Dhugaan معنى إسا بالله كيسا إني توقفان صدق النية إسا جل قبات صدق النية لغا نية كيسا يروى نية كيسا لغا نية نمني توقو هجي توقو هجي والفكات وجتا نما هدو تأي حاتو مالي نية نسا توقو لغا نية نسا توقو صب نية إسا لغا جتو مالين بأن تكون خالصة لله عز وجل وابتغاء مرضاته قل كل تورا ربي قلتيف جتش قل كله تورا جالل سابر بادوف غر ربي تدياتوف عذاب إسا جالا أفولوف كان أجت تأو كان أجي كان أجت تأوتو نياد أغاتي جرم نياد أغاجتون إسيسانا وأن لا يكون هناك باعث في الحركات والسكنات إلا الله عز وجل وان إسا أجتشيس كان كيست وان يوكان أجير رئيس الأرقى كان كيست تقلن جراتو ربو ربي مري ربي بربادو جلال ربي بربادو أجج ربي قوتو دوركا ربي دوركي في شريعان دوركي ترافقاتو مالي وانت براتوكو كان إني كرورفت كان إني تيادة توكو جراتو الأباتو فإن شاب النية شيء من حظوظ الدنيا لم تكن صادقة نية نما كان كيست قود دنيا الرايو واتماكته فدي دنيا الرايو واتماكته دانتا جرين الدنيا كان الرايو واتماكته صادق النية جرام كاذب النية جرام جتال غافزنا نمسو مال جرام كاذب النية نية نساء صبارا نية دوغا ينقبو كوني غاما دغارسيسا نية كيسات دوغا تون إرئيجو إسا برباچسا نمني توكو كاي جهاد ديم إني توكو كاي طلب علميتي ديم إني توكو كاي صلاة جماعاتي ديم كاي حجيد ديم هاتو مالي نيان جرا كان هندا غرغرة توتو دندا جري كن هندي سانيتو نيان جرا ولا باتوتو دندا لا كان كيستي صادق النيات أرقما كاذب النيات أرقما من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أكاد جرى قرآن كان كيست ربيني من كان يريد الحياة الدنيا نمني دنيا جرين دنيا اتفدي إما دنيا فائدة دنيا اتفدي عبادة إسا كيست ديني أجتو كيست طاعة إسا كيست والربي بجتش أجتمو كيست نمني دنتا دنيا اتياد نوفي إليهم أعمالهم هجي ثاني قلنا جزاء ثاني كنناف دنيا كان كيست وهم فيها لا يبخسون دنيا كان كيست واتكلين الرفمن قوتا ميك النماف اللي توكو تايتا برباديتي كان نوجت تايتا سنفرات inni tokko maqaa barbaadeeti maqaa sana fudhata inni tokko qabeenya barbaadeeti qabeenya sana fudhata isumaayyuu nama rabbiin kennuu fi fedhe keessatti suuraa israa'iitu qayyada ayata kana suuraa israa'ii keessatti rabbiin maal jedhe man kaana yuriidu al-aajila ta'ajjalnaa lahu fiihaa maa nashaa'u liman nuriid nama jiruu jarjartuu kana duniyaadha daftee dhumtu kana itti yaadee hojjete maqaadhuma adda faarfamee hadda iddoo guddaa kennamee fi har'a abbaa taayitaa ta'e adabba qabeenyaa ta'e rizqii dhuma duniyaa kanattiin argatu nama yaade ajjalnaa lahu fiihaa maa nashaa jarjarsinee kennaaf ammumatti liman nuriidu nama feeneef isa kaan asittis achittis hin dhabsiifna inni kaan asittis achittis hin dhaba gariin immoo jazaa isaa barbaade sana asitti ni argataa jechaadha thumma ja'alnaa lahu jahannam eega sana jahannam kenninaafi yaslaahaa madhmuuman madhuuraa jahannamiin ni seenaa rahmata rabbii irraa fageeffamee arrafsamee qooda warra agarsiifatee keessatti lakkaa'amee
eega sanaa jahannamiin seenaa jechaadha. Egaa kun nama kan niyyaa kan gargar nama baasu saadiqun niyyaaf kaadhibun niyyaa namni kan itti qoodamu lamaan kana warri niyyaan isaanii dhugaadha. Gaafa nama biraatii dhiisaati lola Uhudii keessatti maqaa mujaahidtootaa warra bahe maqaa jihaadaatiin warra bahe iddoo guddoo sana keessatti rabbi maal jedheen minkum man yuriidu dunyaa wa minkum man yuriidu al-aakhira isin keessaa nama duniyaatti fedhutu jira isin keessaa nama aakhiraatti fedhutu jira. Saffii jihaadaa keessatti iddoo guddaa iddoo ulfaataa sana keessattu namni bakka lamatti qoodamee jechaadha obboleeyyan islaamaa. Bakka lamatti qoodameen namni warra salaatu keessatti niyyaan jaraa gara ta'uu danda'a masjida tokko ta'a imaama tokko duubaan dhaabata qiblaa tokkotti garagala laakiin niyyaan isaanii qoodamtuu ta'uu danda'a. Abbaan niyyaa saadiqaa abbaan niyyaa kaadhibaatti qoodamuu danda'an. Akkasuma warri jihaadaa ba'an alaabaa tokko jalatti waamamaa amiira tokkoon ajajamaa niyyaan jaraa walirraa fagaattuu ta'uu dandeessii jechaadha. Namichi tokko gaafa lola Khaybarii keessatti in du'ee jedhan in shahiide. Sahaabonni namoota lola kana keessatti du'an hunda ilaalaa turanii yeroo walitti qabaman gara markazaatti fulaanun shahiid abalu diin al-islaamiif wareegameera abalu islaamummaaf wareegameera jechuu ibsan. Otoma jedhanu nama tokko maqaadhaan rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam kalla innahu min ahli النار akkasii miti inni warra ibiddaati jedhan. فثقل ذلك على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. صحابة رتجتشون أكان الفاتح أكمتي أرجم ربي ما أغنى عنا اليوم مثل ما أغنى فلان هنگ الرابلون كن لولا كان كيست إسلام الراديبس هنگ أبلسون بو أبوس إنيون نما اللي بو أنبوفني نمنسون أكمت ورأي بالدار راتا يروسنا كيست نمنسون ندون جرام يروسنا كيست نمنسون ندون يرو لما فاتف قرالو لا تكان yeroo kana nam tokko mee abaluu sananan ilaala jedhee osoo ordofu kan inni madaa'e arge madaa cimaa wayii madaa sana laalatee ofsuu dadhabee an amma yoomiitti madaa kana wajjin rakkadha amma yoomiitti laalaa kana baadhadha jedhee of gorra'e fantahara nafsahu faqatala nafsa of gorra'e of ajjeesee jedhan. Namichi as deebi'ee ergama rabbiitiin alayhi salaatu wassalaam ashhadu annaka rasuulullah ati ergama rabbiiti dhugumaan ergama rabbiiti ati jedheen. Maaltu si kaase maaltu si jechisiisee jedhaniin namicha ati lakkii warra ibiddaati inni ati jettee turte suni utuu deemu utuu loluu madaa'e booda sanaati madaa kana keessatti baatuu dadhabee ofsa dadhabee of ajjiiseetu jedhan. Akkana rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam kai Bilaal lallabi jedhan ibsi nama keessatti deemi beeksisa godhe maal jechuudhaan laa yadkhulul jannata illaa nafsun mu'minah nafsii mu'minataati iimaana dhugaa laphee isii keessaa qabdu yoo ta'e malee tokko nama jannata hin seenu nama iimaanni isaa dhugaa malee jechuu labsii jedhan. Hadiisa sahiha Muslim keessatti Abi Hurayraa irraa kan odeeffame radiyallahu anhu ergama rabbii alayhi salaatu wassalaam maal jedhan inna awwala annaasi yuqdaa alayhi yawma alqiyaamati rajulun istushhida jalqaba namni murtiin irratti kennamu guyyaa qiyaamaa nama kana keessa inni jalqaba murtiin irratti kennamu namicha shahiidee jedhan. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha namicha kana fidee rabbiin tola isaa hunda hanga jabeenya qaamaa isaa kenne hanga gootummaa isaa kenne hanga tamkiina isaa kenne hunda isa yaadachiise maalitti hojjette ni'imaan sii kenne kanatti jedhaan rabbiin. Yeroo kana maal jedhan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam yaa rabbi ni'imaati naa kennite gootummaa kana jabeenya kana ittiin hin lole karaa kee keessatti loleetiin hangan shahiidee kunoo si bira dhufetti qaala kadhabta hin sobde anaaf hin lolle akka goota sii jedhamuuf akka jagna namaatti siin jedhamuuf loltee. Ammas kan lammaffaa nama tokko ilmii baratee qara'ee haffazee akkasitti dhufaa jedhan yeroo dhufu rabbiin ni'imaa isaa hunda isaa kenne itti hima fahmiin sii kenne tamkiinan sii kenne hojii kana hundan si amrii kana hundan sii laaffise maal fayyadamtee jedhaan yaa rabbi fahmii kanaan qara'een ilmii baradheen barsiiseen karaa kan keetti nama waamaa ture siif jecha qaala kadhabta hin sobde anaafis hin qaraan anaafis da'awaan goon anaafis hin haffazne ati qaari asiina jedhamuuf caalima asiina jedhamuuf kan hojjetteedha
akkasuma namicha tokko kan qabeenya rabbiin itti kennee duniyaan itti bal'ate isa akkanaatu fidamaa jedhan ati oo ni'maan sii kenne qabeenyan sii kenne duniyaan sitti dhangalaase maalitti hojjette yaa gabricha koo jedhaan rabbiinii jedhan maal jedhaa yaa rasuulli alayhi salaatu wassalaam yaa rabbi ni'maa ati naa kennite kana karaa khayrii tokko hin dhiibneen karaan kun karaa gaariidha waan jedhame tokkollee hin dhiibneen karaa sana keessatti kennadhu malee masjida ijaaruudha jedhamnaan madrasaa ijaaruu jedhamnaan maktaba waqfii godhuudha taanaan miskina beela'aa nyaachisuudha taanaan dheebota obaasuu kana hundaan hin hojjedhe yaa rabbi firoomaa nan fufe nan dhangalaasee karaa kee keessatti kana hunda maal jedhaan rabbiin kadhabta hin kijibde ati kana hojjetteefi akka siin jedhamuudhaaf arjaadha qabaataadha jechuu akka siin jedhamuudhaaf hojjette jedhaanii jedhan kanaaf obboleeyyan keenya dhugaa dubbatuun jalqabni isaa niyyaa ofii qulqulleessu niyyaa keessatti dhugaa dubbatu jechuudha jechaadha insha Allahu ta'ala kutaa kana kanumaan xumurraa yeroo itti aanu walitti deebina